akkam jirtan nagaan keenya kan jaalala onneerraa maddi bakkuma jirtanitti isinaa ga'u janna daawwattootaa fi hordoftoota keenya gantaatti nu wajjin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus hin dagatinaadha. mootummaan sirna faashistii biltsiginnaa godina lixa shaggar ona abunginde biratti yaara waraanaan uummata meeshaa maleeyyii rukutee jira. mootummaan sirna faashistii biltsiginnaa lammiilee isaa nageenya dhaban nagaa kennuuf hirrammoo rasaasa kennuufi adda taasifatee lola lafoo uummata nagaa irratti gaggeessaa jiru ammoo ol guddisuudhaan xayyaara waraanaa fayyadamuudhaan uummata nagaatis haleelee jira. godina lixa shaggar ona abunginde biratti gandoota baadiyyaa lamarratti haleellaa xayyaara waraanaa meeshaa maleeyyii uummata Oromoo nagaa irratti raawwataniin uummanni ammoo naannoo isaanii gadhiisanii baqachaa jiru. ibidda samii keessaa gad darbatamuu fi sagalee dhukaa erga lafa ga'e ammoo qabatu jala dhaabbachuu kan sodaatan uummanni gandicharraa ammoo gara ganda ollaatti ijoollee isaanii qofa fudhachuudhaan manaa fi gama kaaniin qabeenya kiyyaas osoo hin jedhin wal caccabsaa dhiyeessaa jiraachuu maddeen keenya naannichaa ona abunginde biratti gabaasanii jiru. haleellaa xiyyaara waraanaa uummata meeshaa maleeyyii nagaa irratti fayyadamu kanaan dura ammoo bara kana keessa achuma lixa bahaa fi gama kaaniin kaaba shaggar walloo wallaggaa fi lixa argeetti ammoo mootummaan biltsiginnaa fayyadamuu fi gama kaaniin miidhaa qabeenya uummata irra qaqqabsiisuusaa gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. lolli jabaan ammas jiddu galeessa gama kaaniin kibbaa lixa oromiyaa fi akkasuma kaaba oromiyaatti gaggeeffamaa kan jiru hoggaatu mootummaan Abiyyi Ahmad humna lafoo cinattis xiyyaara diroonii fayyadamus jalqabee jira. akkuma Tigraay bakkoota garagaraa rukutuudhaan namoota nagaa hedduu barbadeessaa turee fi qabeenya uummataa barbadeessaa ture amma fuurasaa erga Oromiyaatti deeffatee ammoo qabeenya uummata barbadeessus jalqabee jira. lolli jabaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmadii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemaa kan jiru hoggaatu ammoo haleellaan qilleensarraa kun ammoo waraana bilisummaa Oromoo gubbatti kan xiyyeeffate otoo hin taane namoota nagaa miidhaa akka jiruu fi uummata ammoo qe'ee fi qabeenya sarara buqqisaa jiraachuunis baramee jira. waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaa waraana biltsiginnaa daaraa godhee akka jiru himee jira. waraana goleessituu Koloneel Abiyyi Ahmad duula qindaa'aa fi bal'aa uummata Oromoo irratti labse waraanni bilisummaa Oromoodha haala gaariidhaan uummata irraa qolachaa jiraachuus himee jira. waraanni bilisummaa Oromoo boon godina lixa shaggar aanaa ginde biratii fi abunginde biratitti ammoo sochii kan eegale lolli jabaan ammoo deemaa jiraachuun ammallees hin dhaabbanne. aanaa ginde birat ganda kaloo badhaasaatti waboon ammoo buttaan tulluu limat lola jabaa gaggeessaa jira. aanaa abunginde birat ganda dogomoo yoogaatti ammoo bakka addaa hokkootti buttaarrisaa laga mogorii fi gama kaaniin tulluu limat lola gaggeessaniin waraana faashistii biltsiginnaa rasaasaan akaa'uudhaan soorata allaattiidhaa godhanii akka jiranis himanii jiru. lola guddaa gaggeeffamaa jiru kanaan ammoo hoogganaan waraana biltsiginnaa guddaan tokko kan ajjeefame yoo ta'u ammoo waraanni faashistii biltsiginnaadhaa dhibbootaan lakkaa'aman achi buutee ta'anii akka jira waraanni bilisummaa Oromoo waboon beeksisee jira. qondaala waraana biltsiginnaa olaanaatti ammoo lola kana keessatti ajjeefames helikooftara waraanatiin ammoo dhufanii kan fudhatan yoo ta'u reeffa waraana isaanii ammoo haga gabaasni kun qindaattis akka hin kaafannes ibsamee jira. lola aanaalee ginde biratii fi abun ginde biratitti ammoo gaggeeffame irratti waraanni bilisummaa Oromoo boon injifannoo boonsaa argachuus himee jira. lola kanaan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo boon hidhannoo gurguddoodhaa fi konkolaataa hedduus humnoota waraana Abiyyi Ahmad irraa buufatee jira. lola kana gubbatti waraanni bilisummaa Oromoo akka himaa jirutti humnoota raayyaa ittisa biyyattiitii fi poolisii federaalaa warmakootaan hedduu isaanii barbadeessee jiraachuus himee jira. waraanni goleessituu Koloneel Abiyyi Ahmad jiddu galeessa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa gama kaaniin lixa Oromiyaa fi kaaba Oromiyaatti bobbaafamuudhaan uummata keenya nagaa fixaa jiran ammoo milkaa kan jirree fi opereeshinii isaanii kanatti illee ammoo kan milkaa hin jirre ta'us ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo olaanoo ta'an illeen himaa jiru. opereeshiniin biltsiginnaadha waraana bilisummaa Oromoo boodhaan guutumattuu fashalaa jira kan jaan ammoo ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo jiddu galeessaa gama kaaniin kibbaa fi lixatti argaman waraanni bilisummaa Oromoo boon diina uummata Oromoo kan ta'e waraana ergamtuu biltsiginnaa uummatarraa akka gaarittis qolachaa jira jechuudhaan himanii jiru.
godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa keessatti humni shororkeessituu maqaa opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo balleessu jechuudhaan gandoota akka Burqituudha, Gaamoo gama kaaniin Nagaroo Gidaamii keessa immoo humna haaraa bakkoota hedduu qobsiisaa yeroo jirtutti waraanni bilisummaa Oromoo buufata isaanii bakka qubsumaatti ammoo 100 ol barbadeessuun baramee jira. Lolli kun ammoo bakki itti adeemaa jiru naannoo gammoojjii Saawwaa kan waraanni bilisummaa Oromoo keessa maadheeffatee jirutti. Humni waraana mootummaa waraana bilisummaa Oromoo barbaachaaf baate sammoo guutumatti daaraa taatee jiraachuutu himamee jira. Mootummaan Bilisiginnaa ammoo karoora ishii keessatti xiyyaara naannolee rukutuudhaaf turte keessa naannoon kun ammoo bakka maqaan dhaame keessa tokkos jedhamee jira. Ijoolleen Oromoo ammoo dursuudhaan tarkaanfii diina isaanii gubbatti fudhataniin humna mootummaan Abiyyi Ahmad achitti buusaa ture ammoo ganama kana bariin itti marsuudhaan akka baala mukaattis harcaasanii jiru. Kana malees ammoo dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiidha. Lolli Onaa Bunginda bira keessatti eegale jabaan adeemaa akka jiru simanii jiru. Lola abunitti adeemaa jiru kanaan ammoo diinni meeshaa gurguddoo akka zuutii fi gama kaaniin dishqaadhaa fi meeshaalee garagaraa fayyadamee lolaa jiras jedhanii jiru. Lolli kun ammoo dhaabbataatu adeemaa jira kan jedhan diinni ammoo 170 caaluu fi madoon akka baalaatis afamee lafa tuulamee jira jedhan dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiidha. Madoodhaa fi reeffa ammoo mootummaan konkolaataadhaan fe'ataa akka ture simanii jiru dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiidha. Lolli kun ammoo kan hin dhaabbanne ta'uu himuudhaan lolli kunis itti fufaa jira jedhanii waboon ammoo humnoota mootummaa dhufan kana hanga achii baasu jala isin hafu jedhan Odaa Tarbiidha. Ijoolleen uummataa injifannoo gonfachaa jiraachuu erga himanii dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiidha. Injifannoon kan Oromiyaatii fi uummata bal'aa Oromootis jedhanii jiru. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo lola qindaawaa irratti baname injifannoon irra aanaa jiraachuus beeksisee jira. Zooniiwwan hundatti lolli jabaan irratti baname jiraachuu kan ibsan ammoo gorsaan ajajaa olaanaa Abooboodha. Obbo Jireenyaa Guddataadha. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaanii waliin ta'uudhaan zoonii hundatti ammoo lola irratti baname ofirraa qolachuun injifannoo hedduus argannee jira jechuudhaan himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon haqa loluuf qaba kan jaan ammoo kaayyoo uummataa qabatee deemaa jiras kan jedhan obbo Jireenyaan kaayyoon jabaan ammoo qabanne muuxannoo qabsoo keessatti horataa dhufneen ammoo gahumsa jabaan hoggansa waraana keenyaatii fi tumsi uummataa dhimmoota ijoo ammoo injifannoodhaaf nu qaqqabsiisanis jedhanii jiru. Hundaa olummanni keenya Oromoodhaa roorroo qeessaatti isa mudatu ammoo hadheeffataa dhufuun qabsoo bilisummaa Oromoo boon ammoo gaggeessaa jiruufis humna dabalataa ta'ee jira jedhanii. Lolli kun ammoo waraana bilisummaa Oromoo qofarrattis kan fuulleeffate godhanii ilaaluun ammoo dogongora guddaadha jedhan obbo Jireenyaani. Lolli waraanaa kun ammoo akka uummataatti kan irratti labsame godhanii ammoo hubachuutu barbaachisaadha jedhanii. Kanaafis ammoo garaagarummaa jiru moggatti dhiifnee akka Oromootti lola irratti labsame kana ammoo dura dhaabbachuu qabna jechuun erga dubbatanii dargaggoon Oromoo akka of qopheessuu qaban waamicha dhiyeessanii jiran gorsaan ajajaan olaanaan Aboo Woboodha obbo Jireenyaa Guddataadha. Ummanni Oromoodha lolasa gubbatti labsame kana ammoo waluudhaan qolachuu cinattis shira diinni qabsoo isaa ammoo dadhabsiisuudhaaf taasisu irrattis dammaquun akka barbaachisu kan dhaaman ajajaan olaanaa Abooboodha. Duula yeroo ammaan tana Oromoota walirratti ammoo labsamee jiruufis Oromoon marti ammoo xiyyeeffannoo malu kennuun ummaticha cinaas akka dhaabbatus dhaamanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo boon bakka marattis injifannoo guddoos argachaa jira. Mootummaan Abiyyi Ahmadis ammoo gama saatiin humna kana balleessaatiin jira. Xiyyeeffannoo itti laannee opereeshiniin keenyas ammoo milkaa'aa jira jechuudhaan himaa jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa gama saatiin ammoo ibsa baaseen tibba kana ammoo tarkaanfii qindaa'aa qaamni nageenya uummata waliin ta'ee fudhachaa jiru hordofee wirtuun dugdaa shaneedhaa waan cabeef humni qaama shororkeessaa kana jala ammoo hiriiree ture kallattii adda addaatiin bittinnaa jira jechuun mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baasaa jira. Dargaggoonni fayyaaleeyyummaa humna shororkeessaa kanatti ammoo makaman hedduun kallattii hundaan harka kennachuu irratti argaman kan jiru ammoo mootummaan naannoo Oromiyaa
Oromiyaa ibsa baase keessatti. Ta'us ammoo haga ammaatti dargaggoonni inni walitti qabee ABO shanee boojina jechuudhaan mul'isaa jirus kan dhugaarraa fagaate jedhan keessa beektoonni. Ammas taanaan jedha mootummaan naannoo Oromiyaadha. Dargaggoota karaa nagaatiin harka kennachaa jiran mootummaan naannoo Oromiyaa ni jajjabeessa. Haa ta'u malee ammoo kanneen badii biraatiif of qopheessaa jiran faana isaanii hordofuudhaan tarkaanfiin cimaan irratti fudhatamaa jira jechuudhaanis ibsa kana keessatti beeksisee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baase kanaan akka jahutti Oromoo fi Oromiyaadhaaf filmaanni jalqabaa gara badhaadhinaatti imalchiisu misooma jedha. Harka lamaan ammoo misooma irratti bobbahuudhaaf ammoo shororkeessitoota yeroo dhumaatiif ammoo dhabamsiisuu qabna jechuudhaan dhaadatee jira. Kana gochuudhaaf diina keenya shanii ammoo injifachuudhaaf karaa ijaarsumaa fi gama kaaniin qindoomina qabuun sochoon humna nageenya odeeffannoodhaa fi gama kaaniin leecaluudhaan ummanni keenya deeggaruun barbaachisa jechuudhaanis deeggarsa gaafatee jira. Carraa kanaan injifannoo tibbana galmaa jiru keessatti ammoo shoora ummanni baachaa jiru mootummaan naannoo Oromiyaa ni dinqisiifatas jedhee jira ibsi kuni. Ammas taanaan nageenya waraa mirkaneessuudhaaf ammoo sochiin ummata murteessaa waantiif qindoominni roga maraan ammoo jalqabame kun cimee akka itti fufu mootummaan naannoo Oromiyaa waamicha dabarsa jechuudhaan ummanni shaneen wajjin balleessa jechuudhaan waamicha guddas mootummaan naannoo Oromiyaa dabarsaa jira. Ta'us ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n humna shiftaa mootummaa kan ittiin jedhu kanas barbadeessaa jiraachuu himaa jira. Jiddu galeessa Oromiyaa gama kaaniin ammoo kibbaa fi lixa Oromiyaatti humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmad akka baala mukaatti harca'aa jiraachuu gorsaan olaanaan ABO boodhaatii fi gama kaaniin dubbii himan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiitis himaa jiru. Kana malees ammoo hoggantoonni waraana bilisummaa Oromoo kibba gama kaaniin lixaa fi jiddu galeessa Oromiyaatti argamanis waraanni isaanii injifannoo guddoo gonfachaa jiraachuudhaaf ummanni Oromootis isaanii wajjin ta'ee akka jiruuf gama kaaniin qeerroo fi qarreen Oromootilleen of qopheessuu akka qabanis waamicha dabarsaa jiru. Humnoonni garaagaraa yeroo Oromiyaatti bobba'anii jiran kanatti ummanni Oromoodha tokkummaan ka'uudhaan ofirraa qolachuu qaba jechuudhaan ajajoonni waraana bilisummaa Oromootii fi hayyoonni Oromoo ergaa dabarsaa kan jiran hoggaatu ammoo mootummaan naannoo Oromiyaa gama isaatiin ABO shanee balleessaa jirra hedduus boojnee hedduun isaanii ammoo harka laatanii nagaan mootummaatti galaa jiran jechuudhaanis himaa jira. Dhiyeenya kanas ammoo yeroo garaagaraatti ibsa baasaa jiruun ABO shanee 20 olis qabnee jirra. Gama kaaniin ammoo harroota ABO shaneen oofachaa turtes hedduu qabnee jirra jechuudhaan mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa kan baase. ABO shanee balleessan jedhanii humni mootummaadhaa ammoo harroota qofti akkamiin qabanii deebi'an jechuudhaan bilisiginnuma keessaa ammoo qondaaltonni bilisiginnaa olaanootaan gaafii jajjabduudhaas gubbatti kaasaa jiru. Waraanni mootummaa Abiyyi Ahmad jiddu galeessa Oromiyaa fi kibba gama kaaniin lixa Oromiyaattis akka malee dugdaa citee jiraachuutu mul'achaa jira. Guyya guyyaan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n kan qabatamaa humna mootummaa hedduu fixee fi gama kaaniin ammoo kan boojee fi hirannoo gurguddoo irraa boojes mul'isee jira. Ta'us ammoo mootummaan Abiyyi Ahmad haga ammaatti waraana bilisummaa Oromoodha kan ABO shanee jedhee waamu kana ammoo qabatamaan kan boojee fi gama kaaniin kan fixes tokko.